Taphoonni Boxing Day har'a gaggeeffamu. Haa ta'u malee Boxing Day jedhamee kan waamamuuf maaliif? Yeroo hedduu namoonni hedduu yookaan deeggartoonni taphoota Boxing Day jedhu malee Boxing Day maali akka ta'e yeroo baay'een ibsan. Boxing Day jechuun boksii yookaan afaan Ingiliffaatiin jechuudha sanduuqa jechuudha. Sanduuqa kana keessa godhanii namoonni yeroo kennaa namoota harka qalleeyyii yookaan hiyyeeyyiitiif yeroo itti kennan jechuudha. Namoota hedduun addunyaa irraati gochaa kana raawwachuutiin beekamu. Kun immoo hordoftoota amantaa kiristaanaa biratti akka malee beekama. Yerootti hiyyeessota gargaaran jechuudha. Kanaaf isin warri kubbaa miilaa jaalattanis nama meeqaaf kennaa kennitanii jirtu yookaan boksii tokko illee ta'u saamsitanii mana harka qalleessa tokkotti ergitanii jirtu laata. Kun kanaan osoo jiru taphoonni har'aa gaggeeffaman maal kan jedhuun sinitti hima. Taphni jabaan tokko har'a ni eegama. Arsenaalii fi Aston Villaa gidduutti taphni gaggeeffamu galgala har'aa jechuudha haalaan eegama. Tapha kana kan adda godhu jira. Ji'a tokko hin guunne Arsenaalii fi Aston Villaan kan isaan wal morkatan. Aston Villaan galchii 2-1 Arsenaaliin injifatee jira. Inni biraan immoo adda kan taasisu waa'ee leenjisaa Aston Villaa Unai Emreeti. Unai Emree bara 2019 Arsenaal keessaa yeroo ari'ame hedduu gaddee ture. Deeggartoonni Arsenaallee yeroo sana itti qoosaa yookaan baacaa turan. Qabxii barbaachisu hin arganne yookaan hin argamsiisne jechuun. Haa ta'u malee akka Mikel Arteetaan amma baay'ee deeggarame kanatti Unai Emree deeggarsa gahaa hin arganne ture. Ammoo leenjisaa jabaa ta'uusaa kan inni mirkaneesse gara Villarreal deemee qabxii barbaachisu galmeesse achi booda immoo gara Aston Villaa yeroo dhufedha. Aston Villaas waggoota 50tiin booda gara dorgommii Awurooppaatti deebisee jira. Bara kana immoo Arsenaalii fi Manchester Citytti aanee kilaba sadarkaa sadaffaarra jirudha. Qabxii guddaas walitti qabateera jechuudha. Arsenaaliin bara 2023 waancaa dhabsiisee jira. Bara darbillee akkasuma injifateera. Ji'a darbes injifateera. Har'a immoo eenyutu irra oolaa kan jedhu waliin ilaalla jechuudha. Taphattoonni jajjaboon yookaan murteessoo ta'an Aston Villaa keessaa har'a kan hin taphanne ni jiru. Keessaa sarara gidduurra kan taphatu Kaamaraan isa tokkodha. Kabiraa immoo ittisa cinaarra kan taphatu Maatiyuu Kaash ji'a darbillee Arsenaal irratti galchii kan lakkoofse tapha har'aa irratti hin hirmaatu. Gama Arsenaaliin oduu gaariin ni jira akkasumas immoo wanti gaariin taanes ni jira. Julian Timberii fi Ricardo Calafioriin tapha har'aa irratti hirmaachuun isaanii waan mirkanaa'ee miti. Miidhamarraa kan ka'e yeroo darbe Declan Rice ittisa cinaarra taphachuunsaa ni yaadatama. Haa ta'u malee sarara gidduutii haga ittisaatti taphattoonni miidhamarra turan hedduun isaanii deebi'uun isaanii Mikel Arteetaaf oduu gaariidha. Keessumaa Gabriel Jesus gahumsa gaariitti deebi'aa jira. Victor Gyökeres sarara duraa Arsenaal ni dursa. Trossard, Martinelli, Saka isaan kunneen illee gahumsa ajaa'ibaa irratti argamu. Gara ittisaatti yoo deebine immoo Gabriel Magalhaes miidhamarraa bayyaannatee yeroo darbes jijjiiramee galeera. Kun Arsenaaliif oduu gaariidha. Haaloo qabatanii har'a injifannootiin galu dursummaa Pirimeer Liigii itti fufsiisu kan jedhus kan ilaallu ta'a jechuudha. Arsenaal har'a kan mo'amu yoo ta'e tokkoffaa Aston Villaan Arsenaal wajjiniin qabxii wal isaan qixxeessu argachuu ni danda'a. Siitiin kan injifatu yoo ta'e sadarkaa tokkoffaa irraa fudhachuu ni danda'a. Kanaaf taphni har'aa haalaan eegama jechuudha. Taphni biraa Cheelsii fi Barnmaawus gidduutti kan gaggeeffamudha. Barnmaawusis morkataa jabaa ta'uun isaanii beekama. Haa ta'u malee Brentfordiin 4-1 waan mo'amee jiruuf tapha Cheelsii har'aa irratti akkaan jabaatanii dhiyaachuun isaanii kan shakkamuu miti. Cheelsiin immoo qabxii gataa tureera. Keessumaa dheengaddas mo'amuunsaa Enzo Maresca irratti dhiibbaan akka dabalu taasiseera jechuudha. Kanaaf taphni kunis taphoota hawwatoo har'a eegaman keessaatii isa tokko. Taphni biraan kilaboota gurguddoo taphoota qaban keessaa kan Manchester Unitedidha. Manchester United dheenyuma kana galchii 4 lakkoofsuun kan injifate Wolves wajjiniitiin kan morkatu ta'a jechuudha. Wolves seenaa Pirimeer Liigii Ingilizii keessatti taphoota 18 taphatee qabxii 2 qofa walitti qabachuun qabxii gadaanaa galmeessuudhaan kilaba jalqabaa ta'ee jira. Pirimeer Liigii keessaa bu'uunsaanis waan shakkisiisuun fakkaatu. Ta'us garuu morkataa jabaa ta'uun isaanii waan shakkamuu miti. Manchester United taphattoota murteessoo ta'an 7 dhabee jira. Amad Diallo fi Bryan Mbeumo biyya isaaniif taphachuudhaaf gara Afrikaatti dhufanii jiru. Amad Ivory Coastiif Bryan Mbeumo immoo Kaameruuniif jechuudha. Lama isaanii akkuma yaadattan guyyoota muraasaan dura wal morkatanii qixa xumuruun isaanii ni yaadatama. Kan biraa Noser Mazraouidha. Inni immoo biyya isaa Morokoof taphata jechuudha. Taphattoonni kan akka Maatiyaas Delikt, Harry Maguire fa'aa immoo miidhamanii jiru. Bruno Fernandes dabalatee jechuudha. Haa ta'u malee Ruben Amorim Newcastlein galchii 1-0 erga injifatee falaasama yookaan taaktika taphaasaas jijjiiree jajamee jira. Har'as gara injifannootti deebi'a jedhamee eegama. Dhumarratti gaafa waggaa haaraa jechuun amajji 1 bara 2026 immoo Liverpool fi Manchester Cityin taphaqamu. Kana jechuun Liverpool Leeds United morkata jechuudha. Kun tapha addaati. Sababni isaa
Liidsii fi Liverpool yeroo darbe 3-3 qixa xumuruun isaanii ni yaadatama. Kanarraa kan ka'e Mohaammed Salah aariidhaan leenjisaa isaa fi kilaba isaa wajjin walitti bu'uun isaanii ni yaadatama. Kunis aduu ji'a tokko keessatti deebi'ee dhufeera jechuudha. Haa ta'u malee taphni kun Anfield irratti waan gaggeeffamuuf Liverpool ammas qabxii argata jedhamee eegama. Manchester City immoo Sunderlandiin kan morkatu ta'a. Akkuma isin beektan Championship irraatii bara kana ol guddatee Sunderland qabxii bareedaa walitti qabatee jira. Manchester City immoo akka malee bayyaannateera. Taphattoonni isaanii murteessoo ta'an gara ga'umsa guddaatti deebi'aa jiru. Keessumaa injifannoo isaan Nottingham Forest irratti yeroo darbe daqiiqaadhumatti argatan hedduu isaan onnachiisee jira. Guardiolaan garuu taphattoonni koo kana caalaa fooyyessuu qabu shaampiyoonaa ta'uudhaaf jedhee jira. Kanas ni mo'ata jedhamee eegama. Manchester Cityin tapha kana kan mo'atu yoo ta'e dorgommii waancaaf Arsenaal wajjiniitiin taasisu cimsee kan itti fufu ta'a jechuudha.